Qillam Wallaggaa aanaa Daalleewwaa Baraatti loltootni murna biltsiginnaa mana gaddaa deemuun nama tokko ajjeesuun himame. Gabaasa qindaa'ee fi Jaalheeraan Gameessaa. Godina Qillam Wallaggaa aanaa Daalleewwaa Baraatti sadaasa 19/2025 loltoonni Impaayeratti mana gaddaa deemanii ajjeechaa raawwachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Ajjeechaan kunis nama maqaan isaa Obbo Muhammad Zeen Jibriil jedhamu irratti raawwachuus kan himan jiraattonni poolisoota Oromiyaa kanneen maqaa Fararri Lolaa jedhuun waamamaniin akka raawwatames jiraattonni ifoomsaniiru. Obbo Muhammad Zeen haati warraa isaa duunaan gaddataa akka jirus jiraattonni himuun loltoonni Impaayeratti namummaan itti hin dhagaamne ammoo gochaa rifaasisaa raawwachuun gadda irratti gadda biroo manichatti akka galchanis ibsameera. Oduma wal fakkaatuun torban kana keessa namni maqaan isaa Girmaa jedhamus milishoota sirnichaan rukutamee madaa'uun mana yaalaa akka jirus kan himan hoggaa ta'u akka waliigalaatti aanicha keessatti miidhaan lubbuu namaa irratti waraana Impaayeratti raawwataa jiru dabalaa akka jiru jiraattonni addeessaniiru. Lixa Shaggar aanaa Ejersaa keessatti waraanni sirnichaa halkan daandii irra dhaabbachuun reebicha hamaa uummata irraan ga'aa jiraachuutu ifoome. Jaalirbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Shaggar aanaa Ejersaa keessatti murni gabroonfataa bilxiginnaa galgala sa'a 12 walakkaa booda namni kamuu daandii gubbaa akka hin deemne jechuun uummata ba'uuf galuu dhorkanii dararaa akkaan jabaatee irratti raawwachaa jiraachuu odeessi gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa dhaqabanii ifoomsa. Lukkeeleen bilxiginnaa aanaa Ejersaa irra deddeebiin uummata jireenya isaa fooyyeffachuuf tattaafatee rakkina keessaa ba'uuf carraaqqii taasisuun jiraachuun ala tuttuqaa siyaasaa keessaa hin qabne ilaalcha waboon yakkuu fi hidhata waliin qabdu jechuun gidirsu. Akka jiraattonni magaalichaa jedhanitti namootni hojiif jecha magaalicha keessaa deemsa sa'a 2 olii deemanii hojjechuun galgala qe'eetti kan galan ta'us amma garuu sodaa waraanaaf baadiyyaa deemuun galuu sodaatanii akka jiranis dubbatu. Murni gabroonfataan PP sadoo dhuunfaa isaanii guutuun hidhattoota shirana bobbaasee ture shakkuun hidhaa jiraachuun ifoome. Bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Murni gabroonfataa PP hawwii fi akeeka isaa kan ta'e dhaaba jabaa fi qulqulluu ABO maqaa tureessuuf uummata Oromoo saba guddaa gaanfa Afrikaa saddachirraa duguuguun xiqqeessuu hojii manee isaa gochuun hojjetaa kan turee fi ammas itti jiru ta'uu isaa kan hubatamu yoo ta'u akka waan waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo saamuu fi ajjeesutti fakkeessuuf hidhattoota leenjisuun meeshaalee waraanaa hidhachiisee rifeensa nam tolchee tolchuufin maqaa dhaabichaa tureessuun uummata biratti akka jibbamu taasisaa tureera. Uummata Oromoo goyyomsuun ofii ajjeesaa ofii saama fi ofumaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisiisaa garuu ammoo gochaawwan raawwataman kanneeniif waraana bilisummaa Oromootti quba qabuun karaalee miidiyaa isaa shira raawwatee kana haguuguun sirna bulchiinsa isaa fudhatama gochuuf dhama'aa jiraachuun isaa ifa galaadha. Qaamolee akka waraana bilisummaa Oromootti bosona keessa socho'uun maqaa dhaabichaa nu xireessu jedhee itti amanu ijaaree dhiyeessi nyaata meeshaa waraanaa hundaa guutuufiin ergama isaa ba'ateen booda uummatni shira isaa kana bareechee baruun wal qabatee hidhattoota bosona keessa turuun ergama isaa raawwatanii gara magaalatti galan shakkuun qabee hidhaa akka jirus maddeen qabatamoo arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen kunniin jedhanitti magaalaa Shaggar Siitii kutaa magaalaa Burraayyuu Gafarsaa Gujee keessatti ergamtoonni ergama mootummaa gabroonfataa ba'achaa turan kanneen baay'inni isaanii 50 ol ta'an ija shakkiin ilaalamuun warruma ergamaa fi turaniin hidhamanii jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Godina Baha Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti ergamtootni murna maafiyaa PP uummata hidhuu fi dararuu hammeessan. Guutuu gabaasichaaf Jaal yaadannoo Oromiyaa. Godina Baha Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti uummata nagaa dhorkuun barjaa dharaa itti maxxansanii jumlaan gara mana dararaa isaaniitti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bifuma kanaan aanaa Saasiggaa magaalaa Baloo, Loomicaa, Sanbadduree, Gabaa Jimaataa, aanaa Diggaa, Giddaa Ayyaanaa, Guutoo Giddaa fi kanneen biroo hedduu keessatti hidhaan hammaatee jiraachuu fi addatti ammoo dargaggoota abdii egeree ta'an irratti xiyyeeffachuun jumlaan hidhaa jiru jechuun jiraattonni aanaalee kanneenii dabaluun himaniiru. Qaroo fageessee egeree isaanii arguu danda'u dhabuun garaa isaanii qofa guddifachuu irratti fuulleffachuun sadoo dhuunfaa isaaniif jiraachaa ergama diinaa baachuu qofa irratti xiyyeeffachuun saba isaanii irratti duguuggaa
sanyii raawwachaa kan jiran waraanni impaayeratti gocha gara jabinaan dhange'amuun gara laafina tokko malee gocha dabaa raawwachuun itti gaafatamummaa isaanii baachaa kan jiran ta'uu fi dabni isaan raawwatanis seenaanis ta'e seeraan kan isaan gaafachiisudha jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Uummata Oromoo goleewwan Oromiyaa mara keessatti kiyyeessuun ajjeesuu, dararuu fi qe'ee isaa irraa buqqisuu kan aadeffate murni biltsiginnaa tibbanas bifa adda ta'een ilmaan Oromoo saalaa fi umuriin osoo gargar hin qoodin yakkootni namoomaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraachuun ni mul'ata. Waraana empaayeratti tokko aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Waankii irraa wobotti harka kennate. Gabaasa qindaa'eef jaalbooree addunyaa. Miseensi waraana biltsiginnaa tokko godina lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Waankii irraa mooraa waraana biltsiginnaa ganuun qawwee fi hidhannoosaa waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Miseensi waraana sirnichaa kun qawwee AKM Turkii tokko rasaasa 115 hidhannoo tokko qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa bira nagaan ga'ee jira. Loltuun sirnichaa kunis mooraan waraana PP rakkoowwan garaagaraa qabaachuu himuun keessattuu lolli gamaraan empaayeratti keessatti eegalee taasifamaa jiruu fi taasifamuuf deemuun raafama ulfaataa keessa seenuu himuun mooricha keessatti rakkoowwan biroon gama sanyummaa fi dantaawwan garaagaraa irratti walloluunis walitti dhukaasanii wal ajjeesaa oolus jechuun dubbata. Namni kun sabaan dhalataa uummattoota kibbaa fi ajajaa 10 yoo ta'u fedhii isaa malee dirqamaan bakka hojii isaa irraa qabamee leenjifamuun akka bobbaafames himeera. Hanga sirnichaaf hojjechaa ture keessatti akkaataa seera waraanaa mul'isuun osoo hin taane fedhii siyaasaa murna biltsiginnaa qofa tiksuuf rakkoowwan namoomaa gaggeessaa turus ibseera. Murni biltsiginnaa uummata abbaa irrummaa isaa hubatee jibbuun sirnicha hin fudhanne qofaatti qoodee ija ammeenyaan ilaaluun itti nu duulchisee miidhaa akka raawwannuuf nu qajeelcha kan jedhu miseensi waraana sirnichaa duraanii kun keessumaa Oromoo taatee paartii biltsiginnaa ni mormita iyyootee tarkaanfii ajjechaatu sirratti fudhatama jedheera. Itti dabaluunis miseensi waraanaa sirnichaa kun murni biltsiginnaa sadarkaa hooggantoonni biyyaatti gadi ba'anii ololan osoo hin taane gara sadarkaa kufaatii fi diigamuu irra jira jechuun dubbata. Kana sababeeffachuun gareen biltsiginnaa jibbaa fi diinummaa murni kun dhala namaaf qabu gochaawwan isaa irraa hubachuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu kan hime loltuun sirnichaa duraanii kun carraas argateetti fayyadamuun dirree siyaasaa murni biltsiginnaa dirqamaan seense keessaa ba'uun jireenya dhuunfaa isaa gaggeeffachuu akka barbaadus ibseera. Dhuma irrattis ilmaan Oromoo utubaa murna biltsiginnaa ta'uun mooraa diinaa keessatti afanii barcuma sirna namtokkeettisuuf jecha guyyaa guyyaatti aarsaa isaan irraa hin malle kaffalaa oolaniinis yeroon keessaa ba'uun uummata bira akka dhaabbattan dhaamsa dabarseefii jira. Godina kibba lixa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti loltootni biltsiginnaa diigamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba. Godina kibba lixa Shaggar aanaalee kanneen akka Tolee, Sadeen Soddoo fi Qarsaa Maallimaa keessatti loltoonni PP uummata nagaa siyaasarraa bilisa ta'ee jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuuf dhibaajutti dararuun kan beekaman ji'a sadaasa kana guyyoota muraasa asitti bittinnaa'uun diigamaa jiraachuu maddeen keessoo biltsiginnaa ONM'tti himaniiru. Murni biltsiginnaa waraanaa fi milishaa Oromiyaa bakkeewwan adda addaa irraa humnaan namoota jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuu barbaadanii fi siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'an fedhii isaanii malee mooraa leenjii waraanaa bu'uuraa adda addaa kanneen akka Birshalaqoo, Billaattee, Ollay, Awwaash Arbaa, Awwaash Bishoolaa fi mana barumsaa mooraa leenjii milichaa gochuun naamusa dhabdummaa fi sirna maleessummaan namoota nagaa mooraa leenjiitti ugguranii amala hin taane barsiisuudhaan ilmaan Oromootti hoomaa waraana dabaa halkanii fi guyyaa bobbaasuun miidhaa qorqalbii, ajjechaa jumulaa, jiinoosaayid, saamicha ulfaataa, kutaa fi amantiin lammiilee impaayeratti qooduun akka wal nyaatu gochuu, gudeeddii, hidhanii reebuu fi gochuuwwan farra namoomaa garaagaraa qondaalonni waraanaa PP hojjechuun hojjechiisaa akka jiran miidiyaaleen garaagaraa fi dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch yeroo garaagaraa murna qeeqaa turaniiru. Haaluma kanaan aanaa Tolee mooraa loltoota biltsiginnaa magaalaa Baantuu irraa akkasumas aanaa Sadeen Soddoo fi Qarsaa Maallimaa mooraalee adda addaa keessaa loltoonni biltsiginnaa sirnicha balfuun bittinnaa akka jiran ifoomeera. Aanaalee sadan kana keessatti guyyoota muraasaa durarraa jalqabee buufataalee waraanaa akkasumas dirqama hoggaa bobba'an wal ijaaruun sirnicha gananii kanneen gara wobootti dhufanii qawwee fi hidhannoo isaanii waliin sinaayibira fudhachuun waraanni harka laataa jiru hanga barruun kun qindaatti humna waraanaa 15 yoo ta'u baay'een isaanii mooraa fi dirqama qondaalota waraanaa biltsiginnaa diduun miliqanii keessaa badaa akka jiran miseensonni waraanaa wobootti harka laatan himaniiru. Waraanni hedduun kallattii adda addaan badee magaalaa fi bakkeewwan garaagaraatti galaa jiraachuus isaanii qaamni keessoo isaanii ifoomseera. Sababni guddaan mooraan waraana biltsiginnaa diigamaa jiruuf maali jechuun gaaffii ONM gaafateef deebiin isaanii nuti gaafa
gaafa leenjinuu lammiilee impaayeratti irraa humna daangaa cabsiseenu ittisuu balaa uumamaa sababa roobaan dhufan kanneen akka lolaa cimaa lammiilee mudatuuf birmatanii manaa fi lubbuu baraaruu fi balaa namtolcheen dhufu kanneen akka elektirikii tasaa ka'uun warshaalee fi manneen walumaa galatti qabeenyaa fi lubbuun ilma namaa akka hin mancaaneef ittisa gochuu yeroo waqtii midhaan facaafamuu fi galfamuu uummata bira dhaabachuun gargaaruu fi kanneen biroo ta'uu himanii garuu ega moricha keessaa baanee gara dirqamaatti bobbaanee guutummaa guutuutti sharafuun faallaa waan baranne qondaalonni PP gubbaa hanga jalaatti weerara alaa lammiilee irraa eeguun hafee ittumaayyuu firoomuun daangaan akka cabuu fi lafti Oromiyaa kallattii kaabaa kibbaa lixaa fi giddugalli Oromiyaa akka saamamuu taasisaa jira jechuun yaada isaanii ibsatanii gochi kun akka sirrii hin taane dubbataniiru. Ittuma fufuun lammiileen sababa qaaleensa jireenyaatiin gargaaramu yeroo qabanitti ittumaayyuu qabeenya kanuma qaban iyyuu namoota siyaasarraa walaba ta'an qabeenya isaanii jumlaan saamuu mana irratti gubuu fi barbadeessuun gocha farra namummaa guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo irratti waan raawwatamaa jiruuf sirnicha balfinee keessa baane jechuun waraanni biraan maqaan isaa Roobaa Qorjoo jedhamu sababoota kanneeniif mooraan waraanaa PP diigamaa jiraachuu ifamsuun qondaalotaa fi miseensa waraanaa sirna cunqursaa PP keessatti hafaniifis akka isaan ba'anii qabsoo sabaatti dabalamaniif waamicha kabajaa taasisaniiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Shanan Kooluu Asakoo fi Muneessaa keessatti loltootni empaayeratti namoota nagaa ajjeesuun dhaga'ame. Jaalsabaafan waggaarii dabalata qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Shanan Kooluu ganda Laaftoo Rifeensoo iddoo addaa Xoor Saraawwitii jedhamu keessatti loltoonni faashistii sadaasa 14/2025 nama maqaan isaa Asfawuddin Jamaal Tulee jedhamu mana hidhaa irraa baasuun ajjeesanii reeffa isaa dhoksanii bakkeetti gatuun erga guyyaa 4 bulee booda argamee akka awwaalame jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godinichuma Aanaa Asakoo ganda dhalata Caffaa keessattis sadaasa 18 namoota maqaan isaanii Diimaa akka Diirtufaa fi Useen Badhaasoo Boruu kanneen jedhaman mana hidhaa keessatti yeroo dheeraa firaarsaa turuun boodarra mana hidhaa irraa baasuun rasaasa itti roobsanii ajjeesanii bakkeetti gatuun barameera. Sadaasa 20 Aanaa Muunessaa ganda Heeballaaqichaa iddoo addaa Barruu jedhamtu keessatti dargaggoo umuriin isaa 25 ta'e kan maqaan isaa Kormee Daddafoo Badhaasoo jedhamu osoo inni gara magaalaatti imalaa jiru karaa irraa qabuun maallaqa 20 giiphii isaa keessaa fudhachuun gaaffii tokko malee harka isaa duubatti hidhanii rasaasa itti roobsuun ajjeesanii bakkeetti gatanii biraa deemanii jiru. Dargaggoon kun meeshaalee garaagaraa fi uffata magaalaa kanatti geessuun hojii daldalaa irratti bobba'ee kan hojjetu yoo ta'u hawaasaa fi namoota hojii kana wajjin hojjetu keessatti nama akkaan jaallatamaa fi bakka guddaa gaa jedhee hawaasni abdii irraa qabu yoo ta'u erga isaa ajjeesanii booda wanti nuti ajjeefneef waraana bilisummaa Oromoo nyaachisee obaasa fakkeenya isiniif haa ta'u jechuun hawaasatti dhaadataa akka turan jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti ajjeechaa fi saamichi uummata irratti raawwatamu jabaachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gaa'oo Qeebbee gandoota garaagaraa kanneen akka Baddeessaa Biichee, Baataa Daallee, Giddoo Icoo, Hancaarrifaa yookaan Maqee, Guddattuu Dillaa fi bulchiinsa magaalaa Sichaa'oo keessatti kaabinoonnii fi loltoonni raayyaa ittisa biyyaa kanneen maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon uummata nagaatti bobbaafaman ajjechaa, reebichaa, saamichaa fi gubaatii manneen raawwachuun ifoome. Haaluma kanaan gaafa sadaasa 18/2025 ganda Baataa Daallee iddoo addaa Yaajaa jedhamtutti loltoonni faashistii bilisiginnaa gochaa suukanneessaa dhageettii gurraaf yaaddoo ta'e maanguddoo ganna 65 akkasumas abbaa maatii 14 nama maqaan isaa Haaruun Waamaa jedhamu sababa tokko malee mana isaatii qabuun bulchiinsa magaalaa Sichaa'oo jedhamutti geessanii rasaasaan ajjeesuun cinatti sa'a 50 fi hoolaa 4 qarshii 300 jalaaramuun maatii fi ilmaan isaa harka duwwaatti hambisanii deemuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Oduu reebichaan ammoo ganda Baddeessaa Biichee bakka addaa Dambigooroo jedhamtu keessatti namoota maqaan isaanii Abdii Mahammad imaama masjidaa reebicha ulfaataa irraan ga'uun harka cabsuun Nuuree Aliyyii maanguddoo ganna 70, Ibraahim Mahammad, Jamaal Aliyyii, Ahmad Siraaj nama ganna 65, Indiyaa Aliyyii, Hamzaa Suleemanii fi Jamaal Alii kanneen jedhaman reebicha qaama ulfaataa irraan ga'u jiraattonni ONM'f eeranii jiru. Oduu saamichaan ammoo ganda Baataa Daallee iddoo addaa Daggooyyee jedhamtu keessa Shumaa
Xuunee jalaa sa'a 4 ganda giddoo icoo irraa Tamasgeen Gaaddisaa jalaa Olaa 7 ganda Ancaar Ifaa yookaan Maqii Abdusalaam Ismaa'il jalaa Sangaa 1 fi kan ilmatan Jabbii waliin Ayyalaaw jalaa Ree 1 akkasumas ganda Guddattuu Diillaatti ammoo obbo Taamiroo Miijanaa Boonda'oo nama jedhamu jala mana guutummaa guutuutti gubuun meeshaalee fi midhaan dabalatee tokko osoo hin hambisin sa'a tokko ilmoo waliin qarshii callaa 216,000 jalaa fudhatanii deemuun maatii fi ilmaan isaa bakkeetti kan hambisan ta'u jiraattonni dabaluun ONMF eeranii jiru. Godina Bunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannatti waraanni gabroonfataa PP namoota hidhuu saamuu fi gidirsaa jiraachuun ibsame. Bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Bunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannatti maqaa sakatta'aa WBO'n bobbaafamuun hidhaa saamicha mana uummataa gubuu fi labsii adda addaa taasisuun miidhaa ulfaataa uummata irraan gahaa jiraachuun ibsameera. Addattuu labsii bifa haarawaan uummata irratti tumamee jiru uummanni baadiyyaaf magaalaa wal keessa sochii akka hin taasisne ogguruun konkolaataa dogdoqqee baajaajii walumaa gala sochii geejjibaa fi kanneen biroon magaalaa gara baadiyyaa akka hin imalleef daangessanii jiraachuun addeeffameera. Akka jiraattonni ganda Aynoo gammoojjii himanitti kaadiroonni sirnichaa uummanni sakatta'aa WBO humnoota isaanii waliin bahee akka taasisuuf dirqisiisuun bosona keessa joorsaa akka jiran dubbatu. Uummata midhaan ooyiruu isaa galfachaa jiru kaan hidhanii kaan ajjeesuu fi qe'ee isaanii weeraruun jireenya itti hadheessaa akka jiranis itti dabaluun addeessaniiru. Liibaanos mootii qoricha sammuu namaa hadoochu jedhame kan ministeera dhimma alaa Ameerikaatiin qoqqobbii irra kaa'ame to'annoo jala oolchite. Gabaasa qindaa'eef jaal yaadannoo Oromiyaa. Waraanni Libaanos abbaa qoricha sammuu namaa hadoochu biyyattii keessatti maqaa gaarii hin qabne to'annaa jala oolchite. Kunis erga Ameerikaan qoqqobbii gareewwan qoricha sammuu namaa hadoochu Siiriyaa keessatti argaman waliin hidhata qaba jechuun irra keessee booda. Kamisa kaleessaa maxxansa xaa irratti waraanni Libaanos lammii qubee jalqabaa NZ jedhu qabu to'annaa jala oolchuu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u, maddeen nageenyaa sadii ammoo namni dhuunfaa gaaffii keessa jiru Nohaa Zaayiter baqataa ta'uu isaa dhaabbata oduu Rooyitersiif mirkaneessaniiru. Hojii hordoffii nageenyaa sirrii ta'e wal duraa duubaan hordofuun humnoonni nageenyaa magaalaa Baalbeek bulchiinsa Baalbeek Hermel baha Libaanos keessatti haleellaa raawwataniin Zaayiter to'annaa jala oolchuu isaanii waraanni Libaanos beeksiseera. Zaayiter naannoo daangaa Siiriyaa naannoo gammoojjii Bekaa Libaanos keessatti impaayera qoricha sammuu namaa hadoochu geggeessaa ture. Qoricha sammuu namaa hadoochu kan sinteetiksii kakaasu dabalatee kaapitaagoon oomishuu fi erguu ture jedhameera. Manni murtii waraanaa Zaayiter kan waggootaaf ganda dhaloota isaa Kineeysee deeggartoota hidhataniin marfame keessa jiraachaa ture hidhamuu irraa miliqee ture. Bara 2024 loltuu Libaanos ajjeesuu isaatiin du'a irratti murteesse. Akkasumas qoqqobbii ministeerri dhimma alaa Ameerikaa bara 2023 sirna bulchaa Siiriyaa aangoo irraa ari'ame Bashar al-Asaadii fi namoota dhuunfaa neetwoorkii daldala kaapitaagoon isaa bu'aa guddaa argamsiisu waliin hidhata qaban irratti kaa'e irratti maqaan isaa ka'eera jechuun Aljaziiraan gabaase. Dichi waraana bilisummaa Oromoo aanaa baatee fi aanaa Soddoo Daachii keessatti diina du'aa fi madoon adabe. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee magaalaa xiqqoo Gaariroo jedhamtu kan buufata waraana faashistii PP taate kaleessa sadaasa 2025 ganama sa'a tokko walakkaatti olitti seenee loleen loltoota PP rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun 5 ol battalatti yommuu irraa ajjeesu 7 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabeera. Ergamtoonni murna abbaa irree biltsiginnaa kun tarkaanfii guggubduu WBO'n diinaa fi lukkeelee ishee irratti fudhatee du'aa fi madoon adabe. Kanaanis loltoonni hafan reeffa isaanii hawaasa gandichaa dhoksuun bakkeewwan akka Awwaaree, Alshaayyoo Laaftoo fi Abba Biloo jedhamutti kan awwaallatan hoggaa ta'u, madoo isaaniis magaalaa baatee mana yaalaa geessanii hawaasni akka hin agarre jedhanii uummata reebanii karaarraa maksaa turuun dhaga'ameera. Aanaa baatee bakkeewwan adda addaatti korommiiwwan sanyii warqituu WBO'n zoonii kaabaa sadaasa 17 2025 irraa eegaluun lola jajjabduu ergamtoota Abiyyi Ahmed waliin walitti fufiinsaan taasisaa jiruun diina uummata Oromoo du'aa fi madoon adabee irree gootummaa isaa itti agarsiisuun firatti abdii horee mooraa diinaatti ammoo rifaatu wal shakkii fi dhibdee guddaa uumee jiraachuu muddamni lukkeeleen PP aanichaa keessa jiran ragaadha. Jajjabeen WBO tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu ittuma fufuun kaleessa sadaasa 20 galgala sa'a 11 irraa eegalee hanga sa'a 12 walakkaatti kibba lixa Shaggar aanaa Soddoo Daachii magaalaa aanichaa kan taate tarree weeraruun diina du'aa fi madoon adabuun yeroof magaalicha dhuunfatee turuun barameera. Abdii fi waanteen sabaa waraanni bilisummaa Oromoo yerootti caasaaleen biltsiginnaa olola malee lola hin dandeenye waraana bilisummaa Oromoo funaanaa jirra yeroo gabaabaa keessatti ni dhabamsiifnaa fi balleessineerra jedhanii ofii fi
fakkaattota isaanii sobaa jiranitti harcaatota bilisiginnaa maqaa sakattaa waboon guutuu Oromiyaa keessatti bobbaafamte lubbuu lammiilee nagaa obbaasaa fi qabeenya mancaasaa ooltu tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhachuun mooraa diinaas diigee injifannoo cululuqaa irratti gonfachaa jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo eegdota impaayeraa irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo.